Wacce nama waccisiisuun jaalladhu hiyyeessisin hin hiyyisiisu. Bara kamiin caala barri kun baratti Kiristoos lallabamuu qabudha. Kanaaf Kiristoosiin alawaa biraa isinitti agarsiisu ani. Ergaan dubbadhu kun bifa barsiisaa fi lallabaatiin wal makee jira waan ta'eef baay'ee jireenya keessaniif akka inni bu'aa buusu nan amanaa. Macaafa qulqulluu keenya kakuu moofaa seera uumamaa boqonnaa tokkorraa kaaftanii amma kakuu moofaa xumuraatti gaafa ilaaltan Kiristoosiin agarsiisa fiiwucheriin isaa Kiristoosiin ibsaa deema. Lallabni Kiristoos giddu galeessa hin taane immoo ani tajaajila jechuun danda'u wacuma kan biraanatti fakkaata. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa kutaadhaan dubbisu. Caaba Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 19:20 dubbisa akkas jedha. Asuma dhaabadhee mata duree isinii kennee itti fufnaa. Guyyaa sadan kana ergaa waan sadii wal fakkaatu baranna waan ta'eef. Borumtaa Hilqaannaa fi maatiin isaa ganama boroodhaan ka'anii Waaqayyoof hin sagadan. Gara Raamaatti deebi'anii mana isaaniitti galan. Hilqaannaan haadha manaa isaa Haannaa bira yommuu ga'etti Waaqayyo ishee yaadate. Kanaaf isheen ulfoofte. Yeroon isaa geenyaan ilma deesse. Isa argachuuf ani Waaqayyoon kadhadheera jettee maqaa isaa Saamu'eelitti moggaafte jedha. Mata duree deebii tokkoon gaaffii sadii mata duree jedhu baranna. Deebii tokkoon gaaffii sadii. Silaa Waaqayyo gaafa ka'u akka yaada namaatti waan baay'ee bal'aaf dheeraa ta'e tokkottitu gargaarama. Akka yaada Waaqayyootti garuu Waaqayyo waan tokkoon waa meeqa deebisa. Waaw. Deebii tokkoon gaaffii sadii. In baranna mata duree kana sadan jechuudha kan waa baranna guyyaa kana sadan iddoo biraatti isin hin geessu. Caaba Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2:1-10 gaafa ilaaltan galateeffannaa aannaaf jechoota aannan dubbatti argina. Waaqayyo gooftichi beekaadha. Inni hiyyeessota awwaala keessaa hin kaasaa. Warra dadhaboos tuullaa kosii keessaa ol hin kaasaa. Gurguddoota wajjin in teessisaa jettee itti fufa. Jecha kanatti fuftee haasoftee. Seensaa barnoota keenyaa gaafan dubbadhu barri nuti keessa jirru kun bara beekaan dhokatee wal dhaalaan beekamtii horateedha. Bara beekaan dhokatee wal dhaalaan immoo beekamtii horateedha. Bara ittiin eenyummaa dhugaan dhokatee somni immoo gabaa argateedha. Eenyummaa inni dhugaan kwaalitii inni sirriin dhokatee somni immoo gabaa argatee addunyaa keessaa faaliqaa jirudha. Bara itti haqni haqaaqamee dhugaan awwaalamee qajeelaa boossisee jal'aa bashannansiisuudha. Bara itti haqni haqaaqamee dhugaan immoo awwaalamee qajeelaa boossisee jal'aan immoo itti bashannanuudha. Bara itti namummaan kutaa'ee jireenyis itti hadhaa'ee hawaasni bo'aa yaa'uudha. Kanaaf barnoota kana keessatti adeemsa ittiin Waaqayyo rakkoo namaa fure seenaa jijjiiruu danda'u bal'inaan ibseera. Waaw! Waan tokko naasaa'eera. Ba'aati amma irraatti baattu Waaqayyo gaaffii ati qabduun deebii tokko mana keessii gala kana booddee. Heloo! Rakkinni kee dhuma jireenya kee hin ta'u. Wanta irra si boossise kun itti fufee si hin boossisu. Wanti abdii si kutachiise kun itti fufee abdii si hin kutachiisu. Waaqayyotu haala sana geeddara. Kanaaf rakkinichi dhuma jireenya kee hin ta'u. Kaayyoon barsiisa kanaa Waaqayyo jecha tokkoon rakkoo hedduu akka furu amantoonni hubatanii guyyaa wal xaxaa fi nuffisiisaa akka mo'ataniif kallattii argisiisuudha. Haala hadhaa keessatti Waaqayyo ijoollee isaa mo'icha akka kennu. Tokko yookaas jennee Haannaa ilaalla. Rakkoowwan Haannaa mudatan irraa waa hedduutu baratama. Haala Haannaan keessa dabarte jireenya isheerraa haala hadhaa'e keessaa jireenya isheen jiraachaa turte keessaa waa hedduu barachuu dandeenya. Haannaan rakkoo gurguddaa sadii qabdi. Rakkoo kana sadan isin agarsiisa. Rakkoo Haannaan qabdu inni jalqabaa rakkoo mana keessaati.
angafa haadha manaa turte Pheniinaa kan jedhamtu qabdi. Haannaan rakkoo mana keessaa kan isheen qabdu dhala dhabde waan ta'eef jecha maseentu jedhu baattee jiraatti. Rakkoon calqabaa rakkoon annaa rakkoo mana keessaa yookaan maseentuudha. Haannaan tuttuqqaadhaaf arrabsoodhaan dubartii maatii harkatti cabdeedha. Masaanuutu maseentuuttiin jedha. Ganamaa galgala deddeebitee tuttuqxi waggaa waggaadhaan boossifti. Ilaalaa haalli ishee baay'ee hadhaadha, baay'ee ulfaataadha. Kana keessa teessee boossi. Abbaan manaan ijoollee koo irra siin caaluudha. Kan irraa ta'e Haannaan mucaa isaanii gaafa qabdu yoo ta'e Pheniinaan gaafa deemasi sila akka dubartii kan biraa ciniinsifattee hin deessu maseentuuttiin jetti. Jecha maseentuuf jedhu baachaa Waaqayyoon eeggatte. Rakkoo tokkoffaan Haannaan rakkoo mana keessaati. Innis masaanuutu maseentuuttiin jedha. Jecha masaanuu maseentuuttiin jedha. Rakkoon maatii keessaa ka'u gaagaama hamaa qaqqabsiisa jedha keenya. Rakkoo mana Abrahaam keessaa ka'e tapha gadheen fofoxoquu maatii fide. Akka ta'e Saaraan ilmi dubartittiin naggaadhirraa argame kun mucaa kootuun tapha gadhee taphachiisuun argeette. Rakkoo mana keessaa taphi gadheetu taphatamu arge. Maatii tatamsaase, maatii diige. Maatii hunkuteesse, maatii gargar harcaase. Yeroo baay'ee rakkoon mana keessaa akkasi. Akkuma kana mana Daawit keessatti gaafa argitan jaalala fuggissoo argina. Obboleessatu obboleettiin jaalladheedhe rakkoo maatii keessaa argitan. Jaalala obboleettiirraan kan kennan dhukkuba baay'ee maraate. Eewutu obboleessatu. Kun immoo itti fufee ajjechaadhaaf bubuqqa'uuf bittinnaa'u maatii fide. Maatii keessaa wanti ka'u yeroo baay'ee jireenya namatti hadheessa jira keenya. Akkuma beekamu yookiis akka yaadattani macaafa qulqulluu keenya keessatti yeroo jalqabaatiif namni ture nama afuriidha. Lakkoobsi uummata addunyaa kanarraa afur ture. Akka addunyaatti namoota afurtu ture. Innis Addaam, Hewwaan, Haabeliif Qaayiniidha. Kana keessaa tokko afuraffaan kan ajjeesuudha. Yookiin ajjeesaadha. Tokko afuraffaan kan ajjeefamuudha. Tokko lammaffaan xiinsammuu fi amilee kan miidhameedha. Tokko afuraffaa kan ajjeesu kan jennu ilma isaanii Qaayini ajjeesan. Tokko afuraffaan kan ajjeefamu jechuun Aabeli ilma isaaniiti. Xiinsammuu kan miidhame hamilee kan hunqutaa'e abdii kan harkatti dhume persentii 50 yookiis immoo tokko lammaffaan Addaamii fi Hewwaanidha. Persentiidhaan yookaan dhibbeentaan gaafa keenyu 25 kan ajjeesu 25 kan ajjeefamu 50 immoo hin ajjeefamnes garuu xiinsammuu miidhamaadha. Inni immoo Addaamii fi Hewwaanidha. Akka carraa ta'e waa'ee mana isaanii yaadanii gaafa isaan wayyoo Abel koon duuteen gaafa akka galagalan kan ajjeese ilma isaanii Qaayiniidha. Hin ajjeefamnes xiinsammuu garuu miidhamoon maatii rakkoo maatii keessa. Rakkoo maatiin maatii ajjeesu. Rakkoo maatiin maatii galaafatu keessaa ka'uudha. Keessumaa bara keenya kana immoo dhaloonni maatii harkatti miidhaman hedduudha. Dhaloonni maatii harkatti hunkutaa'an lakkoofsan qaban. Dhaloonni maatii harkatti hunkutaa'an hammanan jedhaman. Baay'een isaanii. Rakkoon maatii keessaa Haannaatti jireenya hadheesse. Ganamaa galgala akka isheen boossu godhe. Ganamaa galgala akka isheen gadditu godhe. Maaltu rakkina mana keessaatu. Maal? Masaanuutu maseentuuttiin jedha tuttuqee ganamaa galgala aarsa. Tuttuqqaa fi arrabsoo mana keessaatu hamilee ishee madeesse. Ija Waaqayyootiin yommuu ilaalamtu garuu Haannaan dhabduu miti qabdi ishee. Eenyummaan ishee inni dhugaan borii isheeti. Har'a ishee osoo hin taane borii isheeti. Akka itti Waaqayyo ilaaluudha. Eenyummaan keenya inni dhugaan keessa keenya waan ta'eef. Eenyummaa keenya inni dhugaan keessa keenya kan ka'uudha waan ta'eef.
Lo harratani rakko hawa baati mana keessa baatanii kan rakkattan jirtu laata. Waaqayyo deebii baatee dhufaa jira. Abbaat irraa dhalatte haadha dhalatte obbolaadha hiriyoota kan ceephaamtu. Ilaaltee rakkoo mana keessan keessaa kan si boossisu. Ilaaltee rakkoo mana keessan keessaa kan abdii si kutachiisu jirtaa laata. Deebii tokkoon gaaffii sadii baatee dhufaa jira Yesuus. Deebii tokkoon gaaffii sadii mana keerraa geggeessuuf jira. Dhagaa tokkoon wantoota baay'ee sagalaafatan jechuudha. Rakkoon dubartii kanaa inni calqabaa mana keessaadha. Miidhamni mana keessaa immoo hin ulfaata. Namni iddoo biraatti yoo miidhame mana kootti dhangalaa'edha. Baay'aadha mana kootiin jecha kana kaasaan. Namni mana isaatti gaaffii gaafa godhu mana isaa keessatti gaafa rakkatu lafatti haara galfatu qabu. Mana isaatti hin fiigu taanaan namni mana isaatti duddagateenaan jireenyatti tadha'a. Jiraachuu isa jibbisiisa. Haannaa mana keessaa masaanuutu maseentuutti hin jedhee jireenyatti tadheesse. Waaw looba sheevaa laaraadhee'a. Mana jirtu keessaa jireenyi kan sitti tadhaa'e jirtaa laata. Abbayee kee haadha kee fira kee haadha manaa kee ilaaltee jireenyi kan sitti tadhaa'e jirtaa laata. Garatti gortu wal dhaaltee hin hadhaa'e. Bakka rakkoo kanaan jette deebii baatee dhufaa jira ilmi Waaqayyoo Yesuus amiin jedhi. Rakkoo lammaffaa aannan qabdu rakkoo hawaasa keessaati abaaramtu. Akka aadaa Ibrootaatti dubartiin dhala hin qabne abaaramtuu jedhamti. Haadha ekelee dhanii ishee abaaramtuutti hin jedhu. Haannaa ishee abaaramtuutti hin jedhu. Kanaaf aannan hawaasa biratti abaaramtuu jedhamtee waamamti. Hawaasi abaaramtuutti hin jedha. Mana gaddaa yoo dhatte abaaramtuudha. Mana gammachuu yoo dhatte abaaramtuudha. Iddoo sana yoo dhatte abaaramtuudha. Abaaramtuu jecha jedhu baattee jiraatti. Rakkoon maatii keessaa rakkoo hawaasa keessaa dhaale. Jiraata yoo tokko maatii keessaa kan ka'u hawaasa keessatti akka inni darbu. Maatii dhukkubsataan hawaasa diigamaa fi burjaaja'aa uuma. Ni galee. Isa maatiin salphise hawaasi immoo hin kabaju. Isa maatiin ulfina irraa fuudhe hawaasi ulfina irraa hin kaa'u. Isa maatiin kabaje isa maatiin ol qabe immoo hawaasa salphisuu hin danda'u. Kanaaf rakkoon hawaasa keessaa miidhama guddaatti ta'e. Rakkoon mana Daawititti ka'e hawaasallee wal ga'eera. Abishaaloom hawaasa ijaarratee abbaa isaa irratti waraana bane. Gidani rakkoon hawaasa keessaa baay'ee cimaadha. Achi addeebi'ee maatiillee gaagaa. Achi addeebi'ee manallee miidha. Namoota kan biraa ijaarratee namoota alaa ijaarratee sanyii kan biraa qomoo kan biraa namoota kan biraa ijaarratee kallattiidhaan mana abbaasaa miidhuudhaaf lola bane namichi kun Abishaaloom. Tokkummaa fi jaalalatu manca'e maatii keessaa bade gaafa hawaasa keessaa badu. Waliin nyaachuu nafee wal nyaachuutu ta'e. Dhaloota ammaa waliin nyaachuu dhiisee wal nyaachuutti deebi'ama hawaasi keenya. Rakkoo hawaasa keessaati yeroo baay'ee kun. Yeroo tokkummaan dhabamu silaa akka kana ta'a waan ta'eef. Yeroo tokkummaan dhabamu waliin nyaachuurra tokko ta'uurra harka wal qabachuurra waliin jiraachuurra wal miidhuu wal ajjeesuu wal ciniinuu wal cuffachuutu baay'ata waan ta'eef. Hawaasi burjaajaa yeroo baay'atu safuu fi naamusatu mancaa. Gadda walii gammadanii gammachuu walii immoo gadduun dhufa. Rakkoo walii baachuun hin argamu hawaasa keessaa. Ogeessota cabaa wal'aanan osoo hin taane moortota cabaa dabalantu namatti baay'ata. Rakkoo hawaasa keessaa. Warra jaallatu akka jaldeessaa sanas kan koota harkatti baatan dhalootaaf kan dhiyaan. Hawaasni akkasii uumamnaan haqatu haqaaqamaa dhugaatummaa awwaalama. Kan murtii kennu seeraan osoo hin taane horii ta'a. Kan carraa hojii banu digirii osoo hin taane horii ta'a. Bara rakkoon hawaasa keessatti ka'u. Kan carraa barnootaa kennu sammuu osoo hin taane horii ta'a. Kan dursa aanuu qabu booddee taane kan dura aanuu qabu moo dura aana. Kan dursa siyaansumoo dandeettii osoo hin taane horii ta'a hawaasa keessatti. Egaa gammachuu yeroo muraasaa egeree namaa mancaasuu waan danda'uuf borii keenyaaf of haa eeggannu.
nyaanni nuuf qophaa'e akka nu hin kiyyeessinetti dammaqnee eeggachuu danda'u nurra jira. Of eeguu nu gaafata. Rakkoon hawaasa keessaa baay'eedha. Dubartiin kun aannaan yoo mana keessan jiraadheette masaanutu maseentu ittiin jedha. Hawaasatti hin gabba'ee immoo uummata keessa boqodha gaafa seen jettu hawaasi haannaa ishee abaaramtu ittiin jedhu. Eessaa boqottu? Hawaasa kee turtee manatti gaafa seen ol deebitu immoo hin dhuftee maseentu ittiin jetti. Maseentitti ittiin jetti. Silaa akka dubartii ciniinsifattee hin deessu ittiin jetti. Kana baattee ganamaa galgala eessa jirta Waaqayyo itti. Rakkoo sadaffaan aannaan qabdu rakkoo waldaa keessaati. Inni immoo machooftuudha. Mana keessatti maseentuu, hawaasa keessatti abaaramtuu, waldaa keessatti machooftuudha. Eessatti boqottu dubartiin kun? Mee al tokko dubartii kana bakka ishee obbuusaa ilaalaa. Haala ishee ilaalaa mee al tokko. Haannaan maatii harkatti cabdee hawaasa biratti salphattee boqonnaa dheebottee yeroo waldaa dhuftu lubni immoo ilaalee jecha irra ka'a. Machooftu ittiin jedhu luboonni waldaa keessa. Hamma yoomitti machooftaati dheeli. Hamma yoomitti daadhii wayinii kan hundee dhuftee dura kifta dhattee of keessaan baaftu ati. Joortuu dhugaan jalaa baree lafa lixaa dhabdee olii gakkaattu dhugaan jalaa baree dhaabattee kirkirtu boossu hidhiinsee waan dubbatu. Maatii dhukkubsataa fi hawaasni burjaajaa walitti eda'amanii waldaa mul'ata hin qabne kan dhaloonni keessatti awwaalaman uumu. Kan dhaloonni keessatti du'ee bakki inni jiru hin argamne uumu. Rakkoon dhalootaa hin mul'atu waan ta'eef. Geggeessaa mul'ata hin qabne caba Milkiyaas boqonnaa 3 gaafa ilaaltan hin argitu. Boqonnaa 3 lakkoo tokko hanga Fireeqaa dubbisaa. Isa machiif dibata gargar baasuu hin dandeenye. Hin machoofteef hirra dibata. Hin machoofteef hirra akkattee ishee gargar hin baasu. Kadhataan machii addaan hin baasu. Machooftuutti hin jedha iddoo irra taa'e. Hamma yoomitti machooftaati jedha. Kana baattee jiraatti. Isa dhaloota hiriirsuu irraa dhaloota hiriirsu yookiin rakkisu yookaan gidirsu geggeessaa akkasii. Geggeessaan akkasii tajaajiltoota sobduudha kan biraa. Milkiyaas 3 gaafa ilaaltan warra Kiristoosiin dhoksanii of mul'isan waldaa keessatti Kiristoosiin dhoksanii Kiristoos dhokatee eenyummaan isaa maqaan isaa ulfinni isaa dhokatee yoo barbaachisaa ta'e zayitii dibataa bishaan dibataa mul'ata. Baay'ee isiniin ta'u miti isin baay'een keessa waaqolii xixiqqoo qabdu mana keessaa kanaaf aartu yeroo akkasii yeroo tajaajiltoota sobdu warra waaqatti